Poolisiin Afrikaa Kibbaa lammiilee Itoophiyaa 44 karaa seeraan alaatiin daldaltoota harkaa dhoofamanii dabarfamuudhaaf turan daldaltoota harkaa baasuu beeksise. Namoonni kunneen daldaltoota naannawaa Johannesburg ukkaamfamanii turan akka hin beeknes gareen kunneen kanneen argamaniinis akkasumas dureeyyii ta'an keessaa tokko kan sanadoota argaman keessa yoo ta'u, odeeffannoon iyyannaa fi gargaarsa gaafachuun dhagahuun hordofe. Miidhamtoonni kutaalee hedduu keessatti manneen itti cufamanii akka argamanii fi dubbii kanaatiinis dubbii himaan poolisii Leetanaal Koonel Neefeliin akka ibsanitti namoota kanneen waa badee harkaa akka baasanii jiran dubbatan. Kanneen dhokfaman kanneen keessaa namoonni 44 namoota baqattummaa irra jiran ta'uu isaaniitis beeksisan. Godaantonni seeraan alaa 44 keessatti cufamanii argaman isaan keessaa 17 daa'imman umriin isaanii hin geenye jechuudhaan Maasongoon miidiyaa biyyattiitti himanii jiran. Haaluma kanaanis lammiileen baqatan kunneen lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii